dandeettii cimtuu akka kee qabaachuun koo immoo anaan hedduu natti tola. Maarree sagaleen kee nama mukaa'ee fakkaata maal na jalaa taate? Qofummaa nama marraayyuu na ajjeesuu fedha. Naaf gala bareedduu ka. Homaa miti. Sin jaalladha. Anillee baay'ee si jaalladha. Tole. Nagaatti. Tole nagaatti. Barataa taatee mucaan akkas ta'aafii turte sun eessumatti badee? Boonaa moo? Boonaadhaa maqaan isaa. Isuma ta'uun isaa oolu. Ati sin irraanfanne jechuudha. Akkamittan irraanfadhatteetii bilooko. Maanyi meeluu koo maal taate? Gammadduun fakkaattu. Biyaansi fiinis baay'ina yaaddeessaa jira. Maaliif yommuu deebinu waamteenii nu biran turtu? Siifan mana namaa jiraachuun jaallattu. Yoo tolee jette ayyaala. Maaltu mana ormaa godhe? Mana obboleettii isheetii miti? Jijjiirama guddaa asirratti argaa jechuudha. Mee ilaalaan heerumuu ishee dhaga'een kun akkanatti akka salphaatti waan fudhatu natti fakkaanni ture. Maal gootaati waa'ee mee ilaalaa nama jiru miti nama du'eeyyuu dagatu miti dagadhee waa'ee ishee yeroo Maaf baadiyyaa nun geessitu? Meelala. Nuti baadiyyaa dhaquu hin dandeenyu siin jedhe. Maaliif abbaa? Meeluu. Kottu malee rafnaa yeroodhaan akka kaanutti. Kamu kun multi kayak malum beres. Saya udah sabar aja kalau. Harus setiap angka justru tuh ya kan? Ya udah. Angkanya sinjak. Armen kayak kami lihat foyeran ya. Wow jijjiirama baay'een qabdu. Haala kana keessa taanee nus akkamitti waa itti dhayyaanne. Isaan nuti nuuf fayyaan malee waan cidha keenyaa maal yaachisee teetati. Maal taas ol fuudhuun keessan osoo na dhibuu toora bita akka illee osoo hin bashannaniin kan deebitan. Maal goonu jetteetu hamar hojii keenya osoo beektu moo? Hojiidhaaf annan jira miti sitti meen ture bashannani sirriitti siin jedhee. Akkam ture gara yeroon bashannana? Baay'ee bareedaa ture. Akkasii. Meelaalaan eessaree irra mana moo? Ayisi. Mana meelaalaa osoo beektu moo? Maamiltoota dubbisuu deemtee jirti. Akkanatti si yaade. Ani lekkata si yaade rukkeen ergatti deemteen man si yaada baay'ee man si yaade. Akkatti immoo na jibbisiisi ani dura akkasumatti fakkaannee ture. Siifoo koo manni sun akkanatti ija dura na deemaa jiru sitti himuu hin danda'u. Isisallee kennu mana sana fakkaatu keessa teessee mana keenya yaaddatan. Siifoo koo anaaf manni kan koo manuma keenya durii sana. Mana nama keessa jiru dhugaa waanuma keessummaa deemee natti fakkaachaa jira. Lakki kennaa fotoollee keessummaan deemne baay'ee sitti bareedee. Ani baay'ee si yaaddeen ture. Siifoo koo atis anis amma barutti yeroo muraasa osoo na bira teessee garuu natti tola. Kenna ana beekta miti amma dhakoon mana namaatti hir'ineen qabatu wal. Manni keenya mana namaati? Mana ormaati? Haasaa keenya irratti meelaalaatti wanti gochuu yaadeetan jira. Ati maal jette? Waaw. Yaada baay'ee bareedaadha. Meelaalaan nama cimtuu waan taateef si gargaarti jedhee yaada. Dhugaa jette. Waan koo osoo cidha keenya tursiisne maal sitti fakkaata? Anis kan yaadaa ture. Amma sitti meeshaa tokko bitannee mana keenya sirreeffanna. Anas sammuu koo keessa yaadamu kanatti ture. Miilaan akkam jirti? Bultiin itti toleera? Qaamaan argeeniin beeku bilbiluma hin argadhaani. Maal taateetteeti? Ani waan dhadhibu. Osoo akkasitti bultii dheessitu si dursitee waan cidha godhatu sitti fakkaata?
Anis kan manna dhiba. Firaa'ol garuu maal matuqsiiseet ishee? Atoo akkami qofa hojjechuun akkamitti ture? Hojiin baay'ee cimaa ta'us bareedaa ture. Piroopozaala wayii qopheessin ture ilaalame. Gaarii goote anis piroopozaala akka jijjiiramu barbaadeen ture. Tole haa ta'u. Laaqana wajjin baana miti moo beellama qabda? Hin qabu. Waliin nyaachuu dandeenya. Tole na eegi nan dhufa. Tole haa ta'u. Ayyee. Mana ormaati jechuu koo miti kennu. Garuu immoo xiqqoo isheetis keessa barika. Immoo irratti ilaalee immoo dhufee si biraan bubbulan akka hin qabu. Akkamidha immoo obboleettiin saafa? Sila maatii abbaa warraa wajjin jiraachuu hin ulfaataa jedhama. Keessumattuu immoo obboleettii. Innillee jechuma baratamedha. Obboleettiin isaa baay'ee ba'eettiidha. Isarrayyuu ishee ta'uun ooltu kan fooyyoftu. Kenna. Haala kanaan mucattiin na caalaa jirti jechuudha. Bakka koo fudhachaa jirti natti fakkaata. Baay'ee jajachaa ni jirti. Sanuu abbaa warraa makeerra caalsifachaa jirta bara. Ani shakkiin koo tokkuma beektaa ga'a. Ammas waan maallaqumaaf jettee natti fakkaata. Lakki. Miiluun nama akkasii miti. Egaa akkas hin taane sababni maalidha? Ani akka yaadutti Firaa'olin sirriitti jaallattee jirti. Siinaanin caalaa waan isa jaallatte natti fakkaata. Eega jettee haa ta'u. Siifoo koo jechuun dhugaa mucattiin namatti tolti. Wanti hundi ishee ifadha. Qajeelummaa qabdi. Firaa'ol immoo akkuma beektu xiqqoo ishee of qaba. Kanuma jechuufi. Haala kanaan itti fufnaan mucattiin bakka koo fudhatti. Dhufuun koo nafu. Lakki kan keellee eenyuun iyyuu tuqsiisu. Bareedeega. Hojii deemaa jirtamti? Asumaan deemte? Hojiin gara biiroo ga'een ba'a. Haa ta'u anillee hojiin deema. Haa ta'u. Baga dhuftee gara waan argatte immoo sittaa baruutan. Ishii baruutu. Kan deema. Ashabu sana lalime. Baay'ee mi'a. Laaqani qophaa'e? Laaqana akkatti mi'aawu nyaata. Har'a meeshaa Erga qophaa'e saayinis ni fa'a qophaa'e. Malli mana wala yoo boqate maal ta'a? Waan biroodhaa sirreessu jira kanaaf deemu. Sanaan sammasa mo'ateef boqodhe. Dhirsaaf niitiin nagaa tokko waraabaman kan jedhan dhugaadha kam. Ani hojiin kee homaan hangalu roobi. Garuu walii gadi fiiganii hojjechuu kanarraa bakka tokkotti qacaramanii hojjechuu wayi? Siif ani hojii koo baay'ee jaalladheen hojjedhaame. Koomishinii gaariin itti argadha. Bakka takkatti qacaramanii hojjechuun immoo hidhamuu natti fakkaata. Ati hidhamtuudha jechaarti. Hidhamtuu akka taateen beektu moo gamma? Ana hojiin kee homaan hangalu roobi. Garuu walii gadi fiiganii hojjechuu kanarraa bakka tokkotti qacaramanii hojjechuu wayyu? Siif hojii koo baay'ee jaalladheen hojjedhaame. Koomishinii gaariin itti argadha. Bakka takkatti qacaramanii hojjechuun immoo hidhamuu waan natti fakkaatu kana. Ati hidhamtuudha jechaa jirti.
hidhamtu akka taateen beektu moo gamma? Beeka. Ati hidhamtu jaalala kooti hidhamne eessayyuu deemuu dandeessa. Of jajawai. Aha, akkamotan. Biru, akkamat. Nagaadhamti. Bareedu ko. Wanti? Akkam. Bareedaadha. Maalidha maal jechaa jirta? Hojiin hin jiru har'a? Hojiin hin jiru. Har'a manuma boqodha. Akkamire mana keessa ooluun? Namatti tola. Baay'ee gaariidha. Shaannuki. Tole. Akkaataa isin itti wal hubachaa jirtan garuu baay'ee namatti tola. Ela Roob. Qoosaan qoosaadha. Amma sababii waan tokkoon barbaadu. Obboleettii koo waliin wal baruu qabdu. Siif. Ani yoomanni waliin baruun jedheen obboleettii kee faana. Jaarsa ergee waan hunda eega xumuriin booda isaaniin booda walan baran. Qoostaa Roobi. Qoosaan jiru baran. Tole naa jedhi kaasiif. Amma obboleettiin kee waan heerumteef daddafee jaarsa ergee isaaniin booda walan baran. Atiif kennaan beekta miti amala wal sin fakkeessu tokko qabdu. Lamaan keessan waan qabdan gadi dhistan. Siif. Tole naa jedhi kaa maaloo? Haa ta'u Roobi. Garuu yeroo dhiyootti miti. Baadaan siisan yeroo gabaabaa. Tole? Haa ta'u Roobi. Filannoo maaliin qabatteetu? Naa jiraadha. Akkam milkoofte? Amma ta'e milkeessuuf yaaleera. Isa kaan walumaa wajjin ilaalla deema. Firoo Oo. maal qabamma sanbatuma kanallee mana oltee yoo boqotteeti. Haayibii. Baay'een hojii osoo agarte akkasumaan hin jettu turte. Amma faameenuu si wajjin jirti mini maaltu si dhiphise qomaa kee? Anis ta'u mana oolur biiroo ooluu naa wayya. Namni waan hojjetu jaallateef kabajee hojjechuu qaba. Firoon garuu yoon akka isaa biizineesii hojjedhe malee waan ani hojii hojjedhetti fakkaatu. Ani garuu hojii ishee jaalladheera firoo. Dhaqee ilaalee ture. Oo, waajjirri ishee deemtee turte? Baay'ee gaariidha. Amma beelofne. Baay'ee beelee jira maaloo maaloo. Sirriidha jechuun amma oomisha nurka jirutu xiqqoo muraasa waan ta'eef ordarii haaraa fudhachuudhaaf xiqqoo rakkana kan jalqaba fudhanne hunda waliin ga'uu qabna. Lakki kaama waan gochuu hin dandeenye waadaa isiniif galee booda akka isin hin mufachiifneef. Hayyee. Toles ammoo biiroo galee tan cheek godhe isinii bilbila. Gammachuudhaan. Hayyee ulfaadhaa. Ulfaadhaa. Amma wanna gaarii deemaa jira jechaadha. Sirriitti. Baay'ee namatti tola. Maal goota seete kanaan booda? Egaa maal goota seete? Maamila amma dhufaa jiran kana sirriitti qabachuu qabda. Maaliif booddee waan kan keetti waan deebituuf namoota kana amalaan qabattee ofitti qabattee ofii keetiif maamila sirriitti horachuu qabda. Sirriitti. Tole. Morning? Morning?
intala ko waggaa amma kana baddeessaa dhufte har'a. Daa'imni bareedduun kun immoo kan eenyuuti? Intala kooti. Isiniif immoo intala ilma keessaniiti. Mee seenaa. Maandi kun? Wallaaltee mooneeti. Maa jiruf Terees? Garuu amma maalitti jirta? Maalirra jirta? Wantaara maaltu jira? Egaa jabaadhee ma guyyaa dhiibaan jira. Ofii taangawanaatti waan tokko isirratti hin barree miti? Homaan barre. Inni seenaa durii hundumaa irraanfateera. Homaa waan yaadatu hin jiru. Abbaan isaa immoo nama gaarii addunyaa kanarraa tokkoffaadha isaaf. Maarree. Ofiin akkuma abbaa isaati? Amma yoonaatti homaa waan badaa irratti hin argine. Inni gaariis ta'ee badaas ta'ee anaaf homaa hiikan qabu. Adaduma fuula isaa argeen abbaa koo yaadadha. Akka abbaa isaa miti naan jechaa jirta. Innis akkuma isaati yaadatu. Ituu nama gaarii ta'e hammeenya abbaa isaatiin balaaleffata ture. Waa'ee gaarummaa abbaa isaatii gaafa haasa'u xiqqoo isheen saalfatu. Amma maal yaaddere ati? Egaa akkuma ta'etti akka dubartii ulfaa guyyaa kuu lakkaachaan jira. Kamis ta'ee ji'a ja'a guutuun dirqama karoora keenya milkeessuuf. Achi booda hiikaan gaafadha. Sinaanis yommus dhiifama naa godha hidheen yaadu. Maa jiruf? Sinaan seeni mee oolteenni haasofnaa tasgabbaay oolnaadhaan namni nama dhagaa. Waan anaan sa'uun qabu. An eeyyama koon ala mooraa kana mititi naannoo kanarra eenyu akka darbu hin eeyyamu. Come ci rabbini suonato? Ilma koo. Ilaarme sitti meera yeroon deebi'u namni tokko mana kana keessatti akka nani. Seenaa. Kottaa himoneet. Eenyu maqaan kee? Keetoraan. Keetoraan. Waan si dhibu addi isheellee iji isheellee abbaa siinaan fakkaata. Bareedduu koo. Mooneet wanta amma siinaan jedhanitti hin gaddin. Homaa miti. Homaa rakkoon hin jiru. Rakkoo isin gidduu jiru yoon beekuu baadhillee waa tokkoyyuu yaadda'in ittis hin qabamin. Rakkina kana dura jiru hundumaa kanan baadheef sababa siinaaniitiin dhaharme. Har'ammoo balleessaa koo malee calliseet kan inni na arrabsu. An sababatti walolillee waan tokko qubaan qabu arme. Maal goote siin jedheeti kan inni sulule? Baay'ee kennu koo. Inni gaariidha garuu isa waaqa beeka. Siinaan keeti taanaan eessatti iyyuu hin dhabdu. Ammati kan xiyyeeffannoo irratti gochuu qabdu waa'ee gurbaa kanaati. Akka qoosaatti ilaaluu hin qabdu. Akka obboleettiin saawwa. Isheen homaa qajeeltuudha. Kana irratti immoo isheen yommus baay'ee daa'ima waan turteef homaa waan beektu natti hin fakkaatu. Seenaa isheen beektuu fi itti gaafatamtu jira jedhee yaadu. Hammeenyaan qabdu amma yoonaatti. Baay'ee kennu koo. Kiyyuu koo. Ati waa hundumaa akkuma kee namni gaariidha nagaa dhattee yaadda miti. Akkanatti hin yaadin of eegi. Sanyiin bofaa bofuma. Tole
of hin dagatin. Ati waa hundumatu garraamummaa keetiin deemuu barbaadda bara. Of duddoo balaallachuun barbaachisaadha. Waama fedheef oduutiin si qabe. Waa xiqqoo ishee sii fida. Caccabsaa wayii jirti. Tole? Tole dadhu. Ayyee. Ulfaa'u koo har'a boriin itti osoon jedhee yaadda'u wallolle gidduutti. Kanarraan immoo nama biraatiif ulfooftii jedheedha kan inni na arrabsee na biraa deemu. Akka? Akkam booyyoon itti malee waan tokko na dhaga'u fayyamamaan turre. Sanummoo baasisi jedhee qarshii fuula koo irratti darbate kan inni deemu. Baasisi akkam gootereeti? Harme. Isa narra fuula keessan dura daa'ima koo qabadhee jiraadhuuti. Har'a keetoo wajjin yeroon fuula keessan duratti dhiyaadhu waan gammadeemti. Of ajjeesuudhaaf of balleessuudhaaf yeroo hedduu yaale jiraachuun barbaadu ture. Garuu namni na oolche. Mooneet waan akkasii gochuun sirran turre. Yoon akkasiin jedha anaan hin mari'attu, anaan gaafattu, ansi gargaaruu hin danda'uun ture. Balleesteetta garuu asirratti. Garuu bakka rabbisi oolche. Sabooddee garuu maal goote? Sana booddee adaada koo biraan gara baadiyyaa deeme. Gargaarsa isheetiin achitti deebi'e. Amma yoona adaadaa kee bira turte jechuudha? Eeyyee. Amma immoo isheen na jalaa boqonnaan nama na gargaaru dhabee dhufe. Keessattuu immoo keetoon koo qoonqoo duuti jedhee yaaddeen. Intala koo baga lubbuudhaan jiraattan. Bagan immoo intala ilma kootii arge. Homaa miti inni kaan. Harme. Ansiinan irraa waan tokkoyyuu hin barbaadu. Wanti hin barbaadu inni guddaan abbummaa isaa akka amanuuf qarshii immoo akka inni kutuuf hin barbaada. An sababii kanaan barachuu illee hin dandeenye. Hiriyoota koo biraatti hafeera. Hojii hojjechuu illee hin dandeenye. Homaa rakkoon tokko hin jiru. Jaallatee gargaara. Yoo gargaaruu baate ani jira. Homaa tokko rakkoon hin jiru. Kolfati. Yaa Waaqayyo obsanaaf kenni. Hanga wanta yaadee raawwadhutti. Diina abbaa kootii wajjin maaddii tokkorraa nyaachuu, siree tokkorra ciisu. Waaqayyo obsanaaf kenni. Obsa. Isheen daa'ima waan turteef. Siifanii gadi waan turteef. Garuu eenyumaafuu na hin qabu. Ishee maaltu itti hir'ate? Eenyumaa ol taatee guddatte? Aniif siifan garuu umrii keenyaa ol dararaadhaan guddanne. Kuni hundi badii abbaa isheeti. Homaayyuu abbaan ishee lubbuudhaan jiraatu baatus firaa ol kaffaluu qaba. Waan hundumaa inni kaffaluu qaba. Kan abbaan isaa facaase. Tokko lama jedhee inni hammachuu qaba. Kunis wajjin hammatti. Meelu. Maali maal taatee? Waa'ee siifanii yaadaa jira. Isheen maaliif yeroo tokko tokko mana keenyaan dhuftu? Hin dhufti hojiin itti baay'ateetu. Akkamii garuu qabummaa isheetti barteetti? Itti barti maal taati jetteetu. Amma akka salphaatti kunoo ji'a lama gumne. Cimtuudha garuu isheen qofaa amma kana jiraachuun isheeyyuu. Dirqamatti ta'eetu.
maal taatee turte? Intalli gantuun sun mana kanaa baatee moo jirti? Mee maaloo maal taate maal tasgabbaa'e? Daa'ima qabattee sana mucaa raffisuu kutaa sana seente. Ila armi waan tokko sittama. Isheen mana kana wajjin jiraate taanaan mana kana isheen deema. Maaloo ilma koo arma kootiin si qabee taa'ime waan baay'ee waan haasofnutu jira. Harmeen amaniin intalli sobduudhaan sii jedhe. Waanuma tokko waan si sobdee tokko yoo hin qabdu. Ija mucayyoo ilaalte abbaa keetiin tokko mansiin jedha. Harmi si amansiifte jechuudha. Maal waan na amansiistee hin qabdu cubbuun dubbatiin siin jedha. La maallaqa yoo barbaadde ani maallaqa isheen barbaadu nan kennaaf. Isheen maallaqa barbaaddee miti. Maal barbaadde narraa? Siinaan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha. Ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa. Gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata. Dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti. Ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa madda. Miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti. Raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba. Ituu isheen naaf jirtuu gadaanee hin argamu. Dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf. Sababni isaas ani mucaa mo'attuuti. Gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u. Sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya. Baga guyyaa haadholii keenyaa geessan. Farniicharii All-like meeshaaleewwan farniicharii garaagaraa qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatan dizaayinii garaagaraatiin filannoof isiniif dhiyeessee jira. Soofaawwan dizaayinii fi bifa garaagaraatiin minjaalawwan nyaataa filannoo barbaaddaniin sireewwan garaagaraa bal'ina mana keessanii waliin deeman gatii madaalawaa ta'een isiniif qopheessee jira. Gara farniicharii All-like yoo dhuftan ayyaana sababeeffachuun meeshaaleewwan keenya irratti parsantii 20 hir'isnee jirra. Akkasumas meeshaaleewwan tokko tokko irratti parsantii 50 hir'isnee jirra. Teessoon keenya CMC Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Seeraamikii irra Piyaasaa gamoo Taaworii Haroon cina Boolee Bulbulaa gamoo Qiddus Buzaayyoo irraa fi jamoo tokkoffaa warshaa fuullee fuulduratti argamna. Yeroo dhiyootti immoo magaalaa Adaamaatti damee haaraa banuuf qophiirra jirra. Farniicharii All-like. Waan amansiistee hin qabdu cubbuun dubbatiin siin jedha. La maallaqa yoo barbaadde ani maallaqa isheen barbaadu nan kennaaf. Isheen maallaqa barbaaddee miti. Maal barbaadde narraa? Siinaan. Ani qarshii keessa omaa keetu tokko iyyuu hin barbaadu. Sanummoo kan miidhame ana moosiidha. Kanaaf immoo yoomiyyuu taanaan an dhiifama siif hin godhu. Amma immoo daa'imti koo utuu abbaan ishee irra jiru beeloftee duun irra jiraatu. Ana immoo barbaachisu olitti aarsaa kaffaleetan jira. Kun immoo beekamaadha. Ani waanan barbaadu sirraa waan tokko qofichadha. Waan tokko na sitti maal dhagee. An amma biyya Arabaa deemuu waanan barbaaduuf daa'ima koo guddisuudhaaf dirqama qabda. Gagdeessii daa'ima koo guddisu. Kun dirqama keeti. Anatu diqaalaa keessi guddisa. Diqaalaan jedhi mucaa kootiin. Mucaan koo diqaalaa miti. Maaloo ijoollee maaloo maal taatani? Seenan. jalqabee immoo waajjira keenyatti qacaramte. Digirii koo lammaffaa barachuun barbaada jettee turte yaadatta? Amma maatii maaf osoo jalqabee turte? Kanaaf ammas mana keessa hin jirti? Dhugaa manuma jirti baay'ee waan an godhu wallaaleera yeroo. Maal rakkinna mana gahu maal keessa seentee? Waan si ajaa'ibu Harmeen keessa baatee abbaa kee fakkaatti naan hin jettu seeta? Waaqayyo isaan amaaruudha. Ameen miidhu. Sanarrattuu mana kireeffannee meeshaa waan tokko tokko bitaa jira. Shoo jabduu qaba. Jabaadhu. Namatti tola kun. Harmee. Natti tola. Garuu akkamittiin fuula siinaan guyyaa guyyaatti argaa jiraadhaan. Harmee kun
Ani biyya arabaa deemuu hin barbaadu.